Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa irraa kan nuti wajjin ilaallu Ingiriinnaan Ji'oogiraafii Itoophiyaan Entrance Examination Unit 2 irraa kan jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Unit 1 yeroo darbe wajjin ilaalle irraa qormaata Entrance bara 2008 irraa ba'anii hanga bara 2016tti jiranii kan wajjin ilaallee turreedha jechuudha. Guyyaa irraa kan ammoo kan nuti wajjin ilaallu Unit 2 isaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 2 kana keessaa akkuma kanaan dura isinitti himee ture gaaffii baay'eetu ba'a. Bara tokko irraa amma fakkeenyaaf maatirikii bara tokko irraa kan bara 2010 irraa chaaptarii kana duwwaa keessaa naannaa gaaffii 31 bahe. Maaksimamii 32 jechuudha. Gaaffiin jiru. Kanaaf chaaptariin kun irra caalaatti ji'oogiraafii kan amma of keessatti qabata. Naannaa persentii 30 hanga persentii 25 yuunitii kana qofa keessaa akka isaan ba'anii nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu chaaptarii kana sirriitti deebitanii dubbisuun isinirraa eegama. Nutis chaaptarii kanaan wal qabsiisnee barattoota sooshaaliitii fi viidiyoo nuti hojjennee jira. Beezik tireeningii kan sooshaaliitiif jechuudha. Achirraa illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Dhuftanii achitti galmooftanii barattanii achirraa argachuu ni dandeessu. Kallattiimaan gara barnoota keenya irraatti dabarra. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa taataniin sabiskiraaybii gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Akkasumas immoo kanaan dura sabiskiraaybii gootanii maatii chaanaalii keenyaati taanaan immoo hiriyoota keessaniif sheerii godhaa jennaa. Kallattiimaan gara barnoota keenya irraatti kan dabarru ta'a jechuudha. Kan nuti har'a wajjin ilaallu akkuma silasnii kaasee ture Itoophiyaa Yuunivarsiitii Entrance Examination kan bara 2010 irraa kaanii maatirikiidha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Maal jedha gaaffii tokkoffaan? Which one of the following indicate the source of the wind? Source of the wind kan nuti kamiinuu jedha. Dursa windii jechuun maal jechuudha kan jedhutti hiika kenninee dabaru. Windii jechuun akkuma isin beektanii maal jechuudha? Qilleensa horizontaalii irra bubbisu jechuudha. Bubbee kallattii horizontaalii irra bubbisu jechuudha yookiin bubbee dalga bubbisu jechuudha. Bubbeen dalga akkasiisa ta'u bubbeen dalga bubbisu windii jennee waamna. Kitaaba keessa irraas akkas jedha jechuudha. Kanaaf egaa maallu gaafate amma windiin kun soorsiin isaa eessaa jedhee nu gaafate. Maddi windii kanaa eessadha jedhee nu gaafate. Madda windii kanaa eessa? High pressure area. High pressure area irraa ka'ee gara low pressure areaatti deema jechuudha yeroo hundumayyuu. Kanas fakkeenyaaf iddoo kanaa jennee windiin tokko yookiin bubbeen maalidha? Gara kanatti deema. Iddoon kun low areaadha jennee pireejeriin iddoo kana jiru xiqqoo jennee iddoo pireejerii guddaa qaburraa gara iddoo pireejerii xiqqoo qabuutti yaa'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa aadaa. Isa dura garuu warreen kana hiikatti kenninee dabaru. Doldiraamii jechuun maal jechuudha? Low pressure area jechuudha. Hiikuma isa kanaati. Saayikiloonii yenna fudhannis saayikiloonii jechuun hiikumsi isaayyuu maal jechuudha? Low pressure area jechuudha. Doldiraamiin immoo equatorial area jettanii waamuu ni dandeessu. Equatorial area immoo low pressure area keessatti kan qoodamudha jechuudha. Kanaaf warreen kun sadan isaanii tokkuma jechuudha. Maqaa garaagaraa qabuchi hundumti isaanii tokko. Doldiraamii, saayikiloonii, low pressure area kanneen jedhamanii maalidha isaanii? Low pressure area jettanii waamuu ni dandeessu jechuudha. Faallaa saayikiloonii immoo antii saayikiloonii jira. Antii saayikilooniin immoo maal jechuudha? High pressure area jechuudha. Kanaaf deebiinsaa haala kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa during which season of the year does the low pressure belt shift toward the tropic of Capricorn jedha. Yerootti kamidha kan low pressure area irratti yookiin low pressure'iin gara trop of Capricorn'tti maal ta'u cheenjii ta'u shiftii yeroo kamidha yerootti yookiin siizinii kamittidha kan inni shiftiitti ta'u nu jedha. Summer in the northern hemisphere nu jedha. Dursa maal beekuun irra jira nuti? Summerii northern hemisphere ji'oota akkamiiti kan isaan of keessatti qabatan jennee beekuun irra jiraata. Isaanis ji'oota sadii of keessatti qabata. Ji'a ja'affaarraa ka'ee hanga ji'a 8ffaatti kan jiru of keessatti qabata jechuudha. Innis afaan Ingiliffaatiin Juunii,
Juulaay fi Agostii jennee kan nuti waamnu. Agostii jennee kan nuti waamnu ji'oota kana sadantu as keessatti argama. Summer in the Northern Hemisphere kan jedhu kan keessatti argama jechuudha. Kun egaa Northern Hemisphere dha. Northern Hemisphere keessatti immoo maaltu hin argamu? Low pressure hin argamu jechuudha. Sababiin isaa ji'oota kana gidduutti high pressure dha kan argamu. Inni kan biraan warreen kun lamman silumayyuu keessa hin jiran. Filannoo keessa hin jiranii warreen kana lamman sila keessaa qubsuu dandeessu. Deebukeerum Summer in the Southern Hemisphere kan jedhaman immoo warreen kamidha? Ji'oota 12ffaa fi ji'a 12ffaa fi ji'oota jalqabaatiif ji'oota lammaffaadha jechuudha. Inni kun Deseembarii kan jennudha. Inni kun immoo Janawaarii, Febraawarii kan jennu ji'oota itti Summer in the Southern Hemisphere jennee kan nuti qo'annudha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa diidha. Yerootti kanatu samarii kana keessatu low pressure toward the Tropic of Capricornity maal ta'a? Shiiftii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa diidha. Kallattiidhaan wanta kitaaba keessan irra jirudha jechuudha. Kitaaba keessanii yoo dubbistanii kana kallattiidhaan argattu jechuudha. Gaaffii sadaffaa irra geenyee jira. Which one indicate high speed wind on the pressure gradient map? Maaltu jechaa jira? Warreen kana keessaa kanneen armaan gadii keessaa high speed wind kan nutti agarsiisu kamiin jedhe pressure gradient map irratti kamtu high speed wind nutti agarsiisa jedhe. Akkuma silasni kaasee wind isinitti meera hiikasaa. Windiin kun egaa wantoota sadiin kan inni affectii ta'uu danda'u. Inni tokkoffaa pressure gradient, lammaffaan immoo